waan kuma jedhame keessa akka seera herregaatti waan kum tokko keessaa tokko sirrii ta'uudhaaf carraan isaa kuma keessaa harka tokko carraa wanti sadeenii kun dhugaa ta'uu dachiin kurfoo ibtijaa ifa ergisaa wanti lubbuu qabu hundi bishaan irraa kalaqamuun dhugaa ta'uu walumaa galatti kum diidam keessaa harka tokko dhibbentaatti tuqaa duwwaa 5 qur'aanni waa'ee saayinsii aayaa kum tokko ol keessatti dubbata aayaa 3 amma ilaalle keessatti carraan dhugaa ta'uudha dhibbentaatti duwwaa 5 meegaa wanti jiru marti nasiibumaan ta'e yoo jenne carraan aayaan kum tokko dhugaa ta'uudha zeeroodha hin jiru jechuudha maaliif yoo jedhame akka seera herregaatti 50 keessaa harka tokko jechuun zeeroo jechuu hayyee saayintistoota sana amma haa gaafan waan eenyu beeke jechaa dhufne san deebiin isaan kennuu danda'an deebiidhuma duraasan abbaa uume jedhan deebiin isaanii kana qofa jawaabni biraan jiru akkasitti saayinsiidhaan jireenya rabbii mirkaneessina har'a saayinsiin jireenya rabbii mormu kan tahe wallaalan malee laa ilaaha isaan jedhan illa allah jechuu guunneef isaanis waan akkanatti hin arginiif hin jiru jedhan malee dhaqiina arganii waan morman hin qaban saayinsiin haqaaqee miti saayintistoonnis uumaa qoratanii aayaa quraanaa mirkaneessuu jiran yookaan daawaa ulamatti hin dhaqqabin ka dhaga'ee mormes rabbumatti hin dabarsiniif akkuma quraanni dubbatetti hayyee gaafiin kee deebite na fakkaatti. maqaan koo Soodi ani barataadha wannan gaafachuu barbaade quraanni bakka tokkotti namni maliyyii irraa kalaqame jedha kun saayinsiidhaan waliin dhabu ammas bakka biraatti namni biyyee irraa kalaqame jedha asirratti jechi quraanaa kun lamee waliin dhiigu bakka tokkotti maliyyii jedhee bakka tokkotti biyyeera jechuunsaa saayinsii zabanaatii wajjin waliif gala gaafiin obboleessa keenya quraanni bakka tokkotti namni maliyyii irraa kalaqame jedha ammas bakka bireetti namni biyyee irraa kalaqame jedha biyyee irraa kalaqamuu saayinsiin ni mirkaneessa jechi quraanaa kan maliyyiidhaaf biyyee irraa ji'ulamee waliddaan qabu aayaa quraanaa waan kanaa dubbatu akkuma duraan ibsetti suuraa qiyaamaa bismillah 75 aayaa 37 irratti akki jee namni maliyyii irraa kalaqame duuba kana saayinsiinis mirkaneessee jiru ammas quraanni bakka birootti suuratul hajj bismillah 22 aayaa 5 irratti ilma namaa biyyee irraa kalaqne jedha akka saayinsiin irra nu ibsettis wanni qaama namaa keessa jiru cufti dachii keessa jiraachuun beekamee jiru heddumminaan haa wajjaalu malee jecha kanaan saayinsiin namni biyyee irraa kalaqamuu mirkaneesse wanti waliin laaqamee qaamni namaarraa tolfame hundi dachii keessa jira heddumminaan haa wajjaalu malee gaafiin lamadaa jechi quraanaa lamee waliin didu gaafii jiru quraanni bakka tokkotti namni maliyyii irraa kalaqame jedhee bakka birootti biyyee irraa jechuun waliin diigu asirratti wal diigu jechuun jecha lama kan wal mormu kan wal cinaa dhaabbachuu hin dandeenye jechuudha quraanni bakka tokkotti namni maliyyii irraa kalaqame jedhee bakka birootti biyyee irraa jechuu qofatti hin dhaabbanneewu ammas bakka birootti dubbatee suuratul furqaan bismillah 25 aayaa 54 irratti namni bishaan irraa kalaqame jedha duuba wanni waltiitu sadii guute jechuuf deemta laal saayinsiin namni maliyyii irraa akkasumas biyyee irraa ammas bishaan irraa akka kalaqamu mirkaneessee jira yooni nama jecha tokko keessatti shaayii danfisuudhaaf bishaan na barbaachisa jedhee ammas jecha lamadaa shaayii danfisuudhaaf baala shaayii na barbaachisa yoonin jee waan wanti dun qabu lameenuu barbaachisaa waan ta'eef yoonin haanaamii oytu jee sukkaaran itti ida'a yoon shaayii aananii fedhees bishaan xiqqeesseetiin aanan itti heddummeessa kana keessa wanni wal dhabu jiru quraaninis namni maliyyii irraa biyyee irraa bishaan irraa kalaqame hogguu jiru sadeenuu waan sirriitti wal cibsu
Contradistinction jechuun contradistinction maal akka ta'e ni beektu waan akkaan wal jabeessu jechuudha. Waan tokko jecha lamaan yookaan lamaa oliin ibsuudha. Kan tokko mormine kana contradistinction jechuun kan wal jabeessu. Fakkeenyaaf abaluu kun nama jaalata arjaadha nama gaariidha. Yoonin jee kun waa wal jabeessu. Yoonin abaluu yeroo mara kijiba jee ammas anaaf beekaa nama haqaati yoonin jee jechi lameen wal faallessa wal mormu osoo wal mormuu baatee waa wal cimsu jaama. Wanni wal diigu wanni wal jabeessu haala kanaan beekama gaafiin kee deebite jechuudha. Amma faraqaa gaafii dhalaadhaaf dabarsina. Assalaamu alaykum obboleeyyan maqaan kiyya Firiidaa Ansaari. Qur'aanni bakka hedduutti akka rabbiin nama kalaqe dubbata. Saayinsiin hookan inni fudhatamoo ni morma. Kana gaafiin kiyya. Gaafiin obboleettii teenyaa akka jiru Qur'aanni rabbii guddaan nama kalaqa jaa subhaanahu wa ta'ala saayinsiin kana ni fudhataa jechuu qabata. Qur'aanni waa'ee uumama namaa hanga sadarkaa xumuraatti dubbatee Qur'aanni suuratul Mu'minuun bismillah 23 aayaa 14 irratti rabbiin waan uumu hunda caachisee uumu. Rabbiin waa kalaquu saayinsiidhaan mirkaneessuu ni danda'ama gaafii jiru Qur'aanni deebii qaba. Suuratul Tuur bismillah 52 aayaa 35 irratti sawaan hin jirre irraa kalaqamtanii gaafii jedhu dhiyeessa. Qur'aana guutuu keessatti jecha Khaliq jiru waa uumu ibsa. Afaan Arabaa khalaqa jecha jedhamu irraa fudhatama. Khalaqa jechuun hiikaa afur qaba. Hiikaan tokkoffaan waan duraan hin jirre uumuudha fakkii tokko malee. Kana Rabbi qofa danda'a subhaanahu wa ta'ala. Hiikaan lammataa waan duraan jiru tokkorraa waan haraya uumuudha. Khalaqa jechuun kasadeessaa taraarrii karoorfachuudha. Hiikaan xumuraa tolchanii sirreessuudha. Kanaaf gaafii dhiyeesse Qur'aanni. Suuraa Tuur bismillah 52 aayaa 35 irratti gaafata. Sawayin malee kalaqamanii. Jawaabni isaatis miti jechuudha. Miti. Namni waan hin jirre irraa abadan hin kalaqamu. Gaafii ammas itti fufee saana kalaqamoo isintu kalaqa jee gaafata. Namni nama kalaquu akka hin dandeenye qaceeluma beeku. Osoo namni nama kalaquu danda'e hogguu namni kalaqametu abbaan kalaqe sun ajjeesuu qaba. Nama du'e sana yoo deebisuu fedhes isumaatu lubbuutti deebisuu qaba jechuudha. Ilmi namaa waan lubbuu qabu tokko titichallee maan ta'in uumuu hin danda'u. Nama guutuu kalaquun isii qaama namaa keessaa tokkollee tolchuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf qaama hormaataa bakka namni itti uumamu nam tokko uumuu hin danda'u. Namni uumamu wanni barbaachisu maali yoo jedhame qaama hormaataa abbaa fi haadha akaakuu sirna hormaataa ammas akaakuu ittuma barbaachi dhaabbatan qaba. Ammas Qur'aanni suuraa waaqiyaa hayyee bismillah 56 aayaa 58 fi 59 irratti akka jiru sadaqii maniyyiisan maaliif illaal isintu kalaqe moo nutu kalaqere uumaa osoon dabsin deebii gaafii kanaa yoo laalle garuu yaa rabbi nuyi miti sutu Khaliqa jechuudha. Gariin namaa akkuma carraa kalaqamne jechuun mala kun uumaadha akkuma carraatti uumaa keessaa nama taane jechuunis ni mala. Meekka saayinsii itti qoran yoo namni carraadhaan argamuu hin danda'e ta'e seelii waan lubbuu qabu tokko keessatti pirootiinii haalaan barbaachisaadha. Wanni seeliin irraa tolfamu wanni guddaan pirootiiniin kun waa shaniif keessaa qaba. Shanan kaarboon, naayitiroojiin, oksijiin, haayidiroojiinii fi salfar jedhaman. Pirootiinii tokko tolchuuf zarraa 1000 lakkaa'uun barbaachisa. Ammas zarraan tokko waa shaniif keessaa qabdi. Shananis kaarboon, naayitiroojiin, oksijiin, haayidiroojiinii fi salfar qabdi. Pirootiiniin tokko zarraa 1000 lakkaa'amu hedduu irraa tolfama. Shanan armaa olii ibsine kun waan akka isaanii 92 hojii jiran. 92 sana keessaa carraadhaan shanan sun zarraa takkitti uuman. Zarraa 1000 lakkaa'aman hedduu waliin qabamee pirootiina tokko guutu. Saayintistiin Frank Alien jedhamu nasiiba pirootiinii tokko argachuu herregee akka ibsatti biliyoona 160 ol keessaa harka tokko jedhe.
kun maal jechuudha beektu waa tokko kurnan bakka kurnaniitii qooduun waan tokko dhibbaaf qoodu jechuudha dhibbeentaatti tokkitti jechuudha tokko kurnan yeroo sadiitii qooduun kuma keessaa tokko jechuudha dhibbeentaatti parsantii tokko jechuudha tokko kuma kudhanii qooduun kuma kudhan keessaa harka tokko dhibbeentaatti qabxii duwwaa tokko jechuudha kanaaf carraan pirootiinii tokko argachuu hogguu isaaf parsantii qabxii 0.60 barreessanii boodan lakkoofsa tokko kaayu akka seera herregaatti parsantii qabxii 0.49 barreessanii yoo tokkotti aansan hin jiruutti lakkaawa dilli kun nasiiba pirootiinii tokko irraa tolfamu pirootiina tokko tolchuuf yeroo barbaachisu dheerinni isaa saayintistii chaarles gee jedhamuun herregame innis akki jee pirootiina tokkittii tolchuun hawwii guddoo tana miliyoona hedduu tolchuu irra jabaata yeroo silaa hawwii miliyoona hedduu tolchuu dandayan pirootiina tokko tolchuun namarraa fixe duuba akka chaarles gee herregetti carraan pirootiina tokko tolchuu amata biiliyoonii 10,000 hedduutti lakkaawamu barbaachisa hayyee seelii tokko keessa pirootiina meeqatu argama beeytu qaamni namaa seelii meeqarraa akka ijaarame beeytu ajaa'iba rabbii daa'imni tokko hogguu dhalatu seelii biiliyoona 6 of keessaa qaba doktoroonnis biiliyoona 6 ta'uu ibsanii jiran pirootiina tokko tolchuudhaaf humnaaf yeroo hangam akka barbaachisu argine hayyee daa'imni tokko seelii biiliyoona 6 qabaachuu argine seelii tokko tolchuudhaaf pirootiina 10,000 lakkaawamu hedduu akka barbaachisu argine mee ulfa meeqa jira yeroo wal fakkaataa ulfa miliyoonii hedduu jiraata cuftii isaaniitu dhalachuudhaaf baatuma 9 qofa turan duuba kun ilmi namaa akka carraadhaan hin argamin mirkaneessa kunni waan carraadhaan ita'uu miti jechuu mirkaneessa waan akkasitti uume tokkootu jira malee kanaaf saayinsiin waan humna namaatii ol ta'e tokkotu jira jedha akkuma ammaan tura isinii himetti saayinsiin jireenya rabbii hin mormine waan humna namaatii ol ta'e tokko jira jetteetuma addaan baafachuu dadhabde malee nutis waan humna namaatii olii jira kan isaan jedhan sana qur'aanaa fi saayinsii wal bira qabuudhaan rabbi ta'uu mirkaneessinaa fi isaanuu mormine jireenya rabbii ragaa baane laa ilaaha illallah kana fakkaate deebiin. Assalaamu alaykum maqaan kiyya Ashfaqii Ambarataadha. Gaafiin kiyya quraanni bakka hedduutti dachii fi samiin guyyaa 6 keessa khalaqaman jaa. Suuratu Fussilat keessa garuu samii fi dachiinis guyyaa 8 keessa khalaqaman jaa. Kun waliin dhabu. Ammas quraanni akkiyyuu dachiin guyyaa 6 keessatti uumamtee achii booda samiin guyyaa 2 uumamte. Jechi kun jecha dachii fi samiin qaama tokko turan jedhuun wal hin didu. Kan saayinsiin Big Bang iyyuu fi kan quraanni ratqaa jeen wal hin didu jechuu kiyya isiniin galatoomfadha. Obboleessi kiyya gaafii gaarii dhiyeesse. Quraan akka jeetti samii fi ardiin guyyaa 6 keessa khalaqaman. Suuraa Fussilat keessa guyyaa 8 jira. Waliin baalleessu ammas akkuma jettettu quraanni bakka hedduutti samii fi ardiin guyyaa 6 keessa khalaqaman jira. Aayata hedduu waa'ee kanaa dubbate keessaa suuratul Araaf bismillah 7 aaya 54 suuratul Yunus bismillah 10 aaya 3 irratti suuraa Hud bismillah 11 aaya 7 irratti suuratul Furqaan bismillah 25 aaya 59 irratti suuraa Sajdaa bismillah 32 aaya 4 irratti suuratul Hadiid bismillah 57 aaya 4 irratti bakka hedduutti quraanni waa'ee kanaa dubbate samii achi booda ardiin guyyaa 6 keessa khalaqaman jira. Kun jechuun guyyaa addunyaati miti ayyaam jedhama. Kanarratti saayintistoonnis mormiin qaban ammas yaadni nuti irra walii galuu qabnu. Isa quraanni samiin achi booda dachiin uumamtee jiru. Aayatni suuraa Fussilat kanatti jette 9 hanga 12. Akki jiru sarabbii guyyaa 2 keessa dachii kalaqee kafartanii isatti waa biraa qindeessitanii shariika gootaniifi mootii kawnii cufaat. Aayaa 10 irratti akki jiru gaarran cimsinee dachiirra dhaabu. Waan barbaachisu hunda guyyaa 4 keessa waliin geenye. Aayaan 10 takkaa kanarratti fedhii keenyaan samii kalaqne kan duraan aara ture. Samii fi dachiidhaan jaalatanii jibbitanis waliin galaa jenneen. Jarris ajaja kee fudhannee kunoo waliin gallee jaalatu. Kun dalagaa guyyaa 2.
qur'aana bakka sana yoo tafakkuraan malee qara'an lamaaf afurii fi lama ta'a duuba walitti saddeet jechuudha qur'aanni hogguu aayaa jalqabaa keessatti deebii kennu akkije warri jecha rabbii kana kijibsiisu barbaadan kaafira jeen sirratti rabbiin guddaan dubbatee namoonni dogoggora qur'aana keessa barbaadan argamuuf ta'anii jirris mushrikoota jeen arra misiyooniin kiristaanaa islaamummaa arrabsuudhaaf aayata kanatti fayyadamuu jiran ani biyya hedduu keessan naanna'u duuba bikka cufatti gaafii kanatu naa dhiyaachuu ture misiyooniin kiristaanaa yeroo hunda gaafii armaan olii kaafne kana gaafata qur'aanni kana of duratti dubbate warra gaafii kanaa heddummeessitu dhufuu ta'a jee dubbate isaan sun warra rabbii haaliqatti waaqindeessu jee meelaa lagaa qur'aanni rabbii waan gara fuulduraatti dhufu ta'us haala kanaan nu himee dabarfate mee aayaa duraa lameen haatiin dhallu suuraa fusilat bismillah 41 aayaa 910 dachiin guyyaa lama kana qabtee achiin booda gaarri keessa dhaabame wanni barbaachisu akka malutti hirame guyyaa afur keessa kun jechuun guyyaa lama dachiin tolfamtee achiin booda guyyaa afur keessa gaarran dachiirra dhaabamte wanna barbaachisu wajjin walumaa galattu guyyaa 6 jechuudha ayaan 11ffaan tumma jee eegala tumma jechuun afaan arabaatiin hiikaa sadii qaba tokko booda jechuun tokko kanuma gubbaan jechuun tokko waluma cinaa jechuun tafsiira hedduu keessatti jecha tummaa jiru kana achi booda jechuun fassarama tumma jechuun achi booda jechuutti yoo fassarame garuu dhugumatti wanti achiin booda samiin guyyaa lamatti kalaqame jechuu ta'a lama afur lama guyyaa 8 ta'a tafsiirri sirriin garuu tumma jechuun kana gubbaatti yookaan wajjinaa ta'uu qaba alhamdulillah abdullahi yusuf ali jecha tumma jiru sirriitti fassaree jira kana gubbaan jee fassare tumma jechuun kana gubbaan yookaan wajjinaa jedhamee yoo fassarame aayanni kun dachii fi gaarri guyyaa 6 keessa hoggii kalaqaman kanuma cinaan samiin guyyaa 2 keessa kalaqame jechuudha fakkeenyaaf nam tokko mana fooqii 10 walirratti dallaya isaatii wajjin baatii 6 keessa ijaare yoo jee namni biroo mana kana bituu barbaade abbaa fooqii ijaare san bira dhaqee waa'ee manichaa gaafate akka ibsamuuf barbaade akkasitti abbaan fooqii himee fi bu'uura isaa baatii namatti dhaabe fooqii baatii 4 fidu hogguma bu'uuraa fi fooqii ijaaru saniin waluma cinaan dallaya baatii 2 keessa xumuree jee himeef duuba kun ni danda'ama kanaafuu waa wanti dun qabu walumaa galatti baatii 6tti xumuramee jechuudha haaluma kanaan hogguu suuraa fusilat bismillah 41 aayaa 10 hanga 12 hogguma dachiin gaarranii wajjin guyyaa 6 keessa kalaqaman sanuma cinaadhaan samiin guyyaa 2 keessa kalaqama wanti waldidu hin jiru ammoo haaluma wal fakkaatuun tummaan achi booda jechuutti yoo fudhatame waldida sababni waldiduufis dachiin dura kalaqamtee achi booda gaarawwan kalaqaman jechuudha hubadhaagaa wanni inni waldiduufis dachiin guyyaa 4 keessa kalaqamte jedhamee achi booda guyyaa 2 gaarran tu kalaqame yoo jedhame achi booda samiin guyyaa 2 kalaqamte jedhamee tummaan tun achi booda jechuutti yoo hiikame haala kanaan waldidaa jechuudha qaamni rabbiitis samii jee abdullahi yusuf ali bakka kanatti garuu dogoggoraan achi booda jee fassare quraanni kun suratul baqaraa aayii 29 tumma jechuun achi booda jechuutti fassarama rabbiin dachii kalaqee achi booda samii kalaqe jedhamee duuba asirratti waldidha tumma kana gubbaa yookaan wajjinaa jedhamee osoo fassarame waldiddaan hin jiraatu falsafaan baangoonni ibsu dachiinii fi samii yeroo tokko kalaqamuun mirkaneessa quraanni bakka hedduutti samii kalaqne achi booda dachii jaa bakka birootti samii kalaqne achi booda dachii jaa kan waan waldhabbii fakkaatu kana bayaansee dubbates قرآن كيسا سورة الأنبياء بسم الله لدمي تقوى آية 30 مرتي أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما سور ربي تخبرا إلا لني سمي بدتين كامة كترا كانوا تيدباب السلام عليكم سلام محمد جامع إبسيس واي حرمات حيوانا كيستي saana nama barbaachisu irratti kennitan hedduu na gammachiisa gaafiin kiyyaa naannawni fi qilleensi jijjiiramuudhaan hayawaanaa fi biqiltoota lafa hammayru irratti jijjiiramni saalaa ni uumama quraanni waa'ee kanarratti waan dubbate qaba ammas waa'ee kuduraaleen walquunnamtii saalaa malee dhaluudhaa
quraanni maal jaa Gaafiin kiyya kanuma waan kanarratti ibsa bal'aa nuu kennaa isinin galateeffadha. obboleessi keenya gaafii qoytuudha gaafate gaafiin isaa waan lafaa mayran kuduraan dubbannee fi kanneen biroos kakka muuzaa fi kakka paappayaa fa'a saala lama qabaachuu saayinsiin ni mirkaneessa jedha yoo haasawa kiyya dhaga'uu turte biqilli